Roottaan nuti ermeellaadhaanii dhugumaan hin dhossine wanta qalladdan nutti fakkaate hanga sanaatti kan nuti adeemne. Deefis immoo mucaashiitiidhaan kakatteetti nuti keessaa hin qabnu harka kan ishiin jette yoo jettu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii fi keessummaa marti keessan siniin jecha. Lammiif keessummaa akkuma barame subscribe, like, comment gochuun akkasiin jajjabeessitan siniin jechuu barbaada. YouTube kun mul'ata qaba. Wanta ta'eef siniin jechuu fedha. Haa ta'uyyuu malee egaa Abrahaamii obboleessi kiyyaa deefii wanti haarawaan jira wanti sittimu nan jedheetoo jira. Akkasumas immoo Efaa fi Daaniin guyyaan qaxaroo isaanii har'a tureeyyuu borutti kan darbeetoo jiru. Ermeellaan garuu argamtee hin jirtu. Kallattumaa kamiiniyyuuti baay'ee dhiphina keessa kan nuti jirru. Eessa akka ishiin jirtus maalirra akka ishiin geesses nu dhiba kan jechaa jiru jechuudha. Sana booda egaa dhugaadhaa buziyyeen ani roottaadhaan argachuu hin fedhun ture si'if jedhee garuu maalumayyuu nan taasisa jetteen jechuudha. Abrahaamidhaanii dhugumaaf taanaan jechuudha. Buziyyee fi roottaan wal arguu hin qaban jechuudha. Maaliif jennaan ijaan taanee wal ilaalaa jiru. Waltuman jechaan ture jechuudha. Yeroo isaan haasawan sana baay'ee simmeetaawii taateetoo jirti jechuudha. Yeroo roottaadhaan argite buziyyeeni kunis immoo amantee dhabde jechuudha. Amantee dhabde jechuudha. Amma fakkeenyaaf osoo anama fakkeenyaaf kiristaanadha gara amantaa musliimaa dhaqeera ta'e isa kana dhiiseera bakka harka keessaan qabu jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Umaayyuu maaliif jennaan bayira waan ta'eef keessaa jechuudha. Ishinis akkasi bakka amantee turuuttaa iddoo sanatti dhabde lafa amanatte sanatti wanta dhabdee fi akkasittidhaan kan ishiin gaalle jechaa jirtu jechuudha. Sini galeera oolma baay'ees waliin oolaniitoo jiru waan ta'eef. Isa biraanis immoo gaafiin qabahanii jechuudha. Sababni isaa maa inni hojjettaniitu ta'e buziyyeen abbaa manaan qabdu moo iniitti moo maalidha? Sababiin isaayyuu mana ishii keessatti yeroo darbellee Abrahaamidhaa fi Ermeellaan waamtee turte. Abbaan manaa namaa kana hin eeyyamaayi dhugumaanii jechuun alatti illee yoo ta'e malee manatti yoo dhuguma mana keessa jiraate jechuudha. Ijoolleen ishii immoo haadha ishii fi abbaa ishii bira gaashii fi bira jiru jechuudha. Ijoollee lama akka isheen qabdu ni beektu. Anaaf kun gaaffiidha jechuudha. Yeroo baay'ee immoo akkas jetti turte yoo gaa'ela lakkoo diiganiiru ta'e wal jaalatanii yookiin immoo jaalalaadhaanii ijoollee ofii guddisuun ni danda'ama jettee ni dubbatti jechuudha. Anaaf kun gaaffiidha. Warri isinii galee yookiin immoo warri argitanii beektanii yaada kana na ibsaa gaaffinatti ta'e isiniin jechuu barbaada. Yoo beeku batnes immoo rakkoo tokkollee hin qabaatu jechuudha. Haa ta'u kaa gidduu kanatti dhufanii gidduu kana keessatti gaafa dhufanii deefii ani dhaqeesii haasofsiisetoo jira isaanii haala jiru hundumayyuu nuti keessaa harka hin qabnu jedhan isaanis. Roottaanis immoo kun akkas jechaa jirti. Mucaashitti kakachaa jirti. Nan kakadhaaf jechaa jirti wanta ta'eefi nahamanii obboleessa kiyyaa nahamanii ani hangafa keeti kan jedhuun jechuudha. Na deef rakkoo guddaa qaba dhugaa isin jedhe nu banne malee isin dubbiin hubatu jechuun waan hundumayyuu bakka iddoo hundumayyuu deemee jechuudha. Jaalalumaan bakka waan hundumayyuu amansiisee amala amina kan barbaada jechuudha. Garuu namni akkasaa miti. Namni akkasaa miti waan baay'eetu jira jechuudha. Mucayyoon kun eessa jirti? Mucayyoon kun eessa deemtee jirti? Waliin haasaa jiru waliin waan ta'echaa jiru. Roobeel maaf akkasitti dhaadata? Roobeel maaf akkasitti hin fokkora? Ermeellas hin deebisnu mee Abrahaamis iddoo ruuttaa yaada ruuttaa bira haa ga'u yeroo sanadhaanii in argina. Anis ramijaa yookiin immoo olaantummaa biraanan fudhadha. Gara biraatti seerarra darbinee deemna jechaa kan inni jiru. Kan inni akkatti hin bookkisu miidiyaa fuulduratti kaameraa fuulduratti viidiyoo waraabamaa kan jiru maalidha? Abrahaam kunis immoo jechuudha rakkoo guddaa qaba jechuudha. Yeroo darbe akkasittiin dhaadattee biinii fa'iitti roobeel fa'iitti biraa deemee homaa tokko wanti inni godhan jiru ganaa kaameraa qabatee dhufeetoo jira jechuudha. Haa ta'u egaa roottaanis dhugaa dubbachuudha wantoonni nuti goone suni dogoggoraadha.
dogoggora kan ta'es immoo nuti hin qalladu muudii nutti qabattu jenneetidha malee namni bade tokko barbaadamuu ni qabaata ture. Isa biraanis immoo maatiin ishii akkamittiin callisan obboloonni ishii akkamittiin callisanii kan jedhamu dharaadhaan kan ka'ee kanii jechaa turanii jechuudha. Eeshi immoo harka keessaan qabnu jettanii erga akkasittiin dhaadattanii jechuudha. Mucayyoon kun guyyuma sin argitan sana guyyuma ati kennaadha jettee kennaa sana fiddee dhuftee achiin immoo ifaan argisan akkamittiin baduu dandeesse. Har'a yoo daanii fi ifaan fa'ii ba'anillee jechuudha. Hordofii yookiin barbaachi poolisootaa ittuma fufa jechuudha. Ittuma fufa. Maatiin ishii callisan iddoo ishiin jettetti immoo buziyyeen maatiin ishii tasan callisneette. Dhugaadha kaameraa irratti hin ba'an maleessa. Maaliif jennaan kana dura argitaniitu gaafa Ermeellaadhaa fi yuutuubiin banamu Ermeellaan ani yeroo yuutuubii hojjedhu hin qabu. Hojii mataa kiyya hojjedha biiziidha waan ta'eef hin fedhu jennaan Abiraamitti kadhatee akka ishiitti kennee ni beektu jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo maatiin ishii bilbilaan innaa asoosisana dhageenyetoo jirra jechuudha. Waan hundumayyuu callisne hin jirru nuti poolisii faana jirra hojii hojjechaa kan nuti jirru jedhanii haasawaniitoo jiru jechuudha. Amma isa ruutaan dhuftee kakachuu ishiin barbaachisu yookiin immoo namoota akkasii namoota ishiin barbaachifne amma fakkeenyaadhaaf kan akka daanii faana hooluu bakka gadhiisaa nama gadhiisaa tokko yookiin immoo nama takallaa wanta takallaa hin qabne tokko faana kaachuu jechuun qabuu hin dandeessu. Dhugaan siin jedhe maaliif waan hin qabneef ishiin immoo jireenya qabdi jiruu qabdi dhala qabdi mana qabdi bakka jireenya mataa ishiitii kan jiraachaa jirtudha. Yoo dhuguma ofitti amanamummaa yookiin immoo bakka ani waan akkana keessa harkan qabu jette maaf waan isaan jedhan irratti hirmaatti maaf waan isaan jedhan hunduma isaa gooti maaliif akka haadhaan taane maaliif akka dubartiin taane maa edda hiitte maaf tasgabbooftee of qabdeenteen isa dhugaan siniin jedhame biyya keessatti baazawwee jechuudha. Akka asirratti koomentiidhaan waan argine nuti jennu miti. Namoonni biyya keessaa namoonni jireenyatti galan waan baay'ee nama taazzabu waan baay'eedhaan nama tuffatu jechuudha. Akkas ta'uu hin qabaatu ture jechuudha. Egaa gaafa akkas jettee dubbatte jechuudha. Nuti hojii umarra jirra maatiin ishiis nu faana jiru waliidhaan haasawaa jirra dubbachaa jirra kan ishiin jechaa jirtu jechuudha. Buziyyeeni simataniitoo jiru baazawwee aboo jechuudha. Baay'eetti simataniitoo jiru. Fedhaniiru bakka maatiin ishee jechuudha malee osoo iyyuu jechuudha. Dhugumaan isaan hin feene hin barbaanne ta'e dhalli keenya sababa keetiidhaan okkoo kan badde jedhanii Abiraamidhaan iyyuu dhiisisuu hin danda'u. Dhugaan sin hin jedhu dhiisisuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hojjaan nu gochaa jirus akkasumallee bakka waan isa simataniif jechuudha guutumaan guutuutti. Isa kanaaf iyyuu nu beekaa harka keessaa hin qabnu sasaan jetteetoo jirte jechuudha. Dhaloota lamaaf as dhaabattatti falmuu iyyuu hin qabdu ruutaa maaliif jennaan seerri haala isaa ilaalee isaaniif falme isaan baasaa. Isa kanaaf harki keenya keessa jira keessa hin jiru jettee iddoo kanatti dhufteeyyuu dubbachuu iyyuu hin barbaachisu jechuudha. Maaliif achi xumuramee hin bahu wanta ta'eef jechuudha. Maaliif akka sin dhuftanillee nuuf hin galu jechuudha. Isaan mana dhaabbatanii ani immoo viidiyoodhaan qabadhee akkasittiidhaan harka keessan qaban jedhee yookiin immoo viidiyoo hojjechuudhaaf gara kennuune jedhee jechuudha. Wanni jechuudha deefi haa ta'u iyyuu malee saayii mama gochuun hin danda'amu ishiin har'as ta'e boru hin argamti jechuudha. Garuu yoo ofii ishiitiidhaaf of dhossite rakkoo guddaadha jechuudha. Tokkoffaa Abiraam faana maatii Abiraam faana walitti buuti. Maatiin ishiis namni amma kanaan hin beekan isuma dhugaan sin hin jedhan. Deebi'ee sin hin jechuu barbaadaaf viidiyoo waan ta'eef jira jedhaniiru maal takka ta'u hin beeknu. Dhugumaan immoo jarri kun iyyuu qulqulluu ta'anii waasiin bahu baazawwee waasiin ba'anii waan tokko keessa galanii dubbii tokko uumaniiru taanaan deebi'anii mana sanatti galu baazawwee isa waasii ta'ee baasetu itti gaafatamummaa fudhata jechuudha. Sinii galeera namni yoo balleessaa qabaates balleessaa qabaachuu baates waasiin ba'a manadhaa keessa kun dirqamadha jechuudha. Ilaalamee qulqulluu ta'uu baate jechuudha. Isa kanaaf iyyuu ala sanaan bakka isheedhaniitu biraa deemanii Abiraamis immoo iddaa akkasittiidhaan kakattee idda dhalate ishiitti kakattee idda maal ishiitti kakattee isa kanaan namaan guutumaan guutuutti sababiin isaayyuu ruutaan waan baay'ee jetteetti kana dura gaafa garaatti naafee naamna jettee kottoos tala deema siniin hin jenne ishiin guyyaa 3 siniin hin jenne waan baay'ee sinirratti hojjette garuu isa lubbuu namaa kana irratti ani dhugaa dubbachuuf ani hin beeku
ani beekurra deebi waan tan beekuna sodaachise roobel maal maaf akkasittiin bookkisa maaf akkasittiin aadata osoo waan jiraanne osoo waan taane gidduu kana keessatti jechuudha. Waaqayyo ishee haa mul'isu bakka isheen jirtu dhugaa akka isheen akkana nuu baatu qofa kan barbaannu jechuudha. Ani guyyaa gaaf tokko yuutii shiyyuu seeneen beeku baasee waan ilaalee yuun beeku adda gaafa sanaate jechuudha. Torban tokko dabarsite jechaa ta'u kan jiran jechuudha. Maal keessa jirta akkamitti akka isheen jirtu jechuudha. Yoo dhugumaan dhokattee namna jette gana socho'ama jechuudha. Gana socho'ama gana bakka jiranii ni ba'u jechuudha. Sirriitti naxxarra'amu akka amma cal jedhanii minaa miti dhugaan siniin jedhe sirriittiidhaan hin barbaadamu sirriittiin jechuudha. Ilmoo hiyyeessaatu barbaacha hin qabne malee yoomiyyuu ilmoo soosaa barbaacha qabdu waan ta'eef jechuudha. Isheen immoo ilmoon hiyyeessaa immoo yeroo tokko beektu wanta baramedha jechuun gatii hin qabdu barbaacha hin qabdu fira hin qabdu qarshii hin qabdu jedhanii yerootti tuffatanidha. Garuu intalli sooressaa akkasumatti sirriitti hin barbaadamti. Qarshiin kennamee barbaadamti. Poolisotatti qarshiin laatamee barbaadamti. Innasa kanadhaas maan immoo Abiraamidhaan galateeffachuun barbaada. Maal yoo itti ta'e guyyaa 2 viidiyoo kan waraabe karootaa irratti poosti godheef galatoomi kuniyyuu gargaarsa. Tosin galateeffatiin immoo hin darbu dhugaa. Inni kan of isaatii fi wanni godhata waanta ta'eef jechuudha. Iyya addaaf immoo waan ta'e shumatu namantaanii gidduu keessaan galchee nagaa keessan booressa malee. Innaa hordoftoota kiyyaa immoo sinan jaaladha.